Jaalaf Jallaa qabsoo jaalli sirrii isa kamii kan qabsaa'e saba jedheen isin gaafadhe anoo gaafii qaba kamtu jaala sirriiti kamtu jaala jallaa kamtu hansaraaf ingirdaada kamtu firii callaa isa finfinnee gale moo suufa uffatee lafirraan tarkaanfatee isa bosonatti hafe moo kaayyoorratti cichee dhagaa boraafatee ani kana jedha ati sani jetta kamtu qabsaayaa dhugaati tana isiniif dhiisa tun deebii sabaati. Jaalli sirrii inni kaayyoof manaa bahe mee isiniif himaa akkamii akka ta'e gaafa manaa bahee qabsoof garaa kutate jaallanitti makamee irbuu sabaa fudhate facaasunaan margin dhalchunaan guddatiin yoo kaayyoorraa maqe jedhee kakate seera dhaabatiin wal kabajee ajaja walii fudhate gaara waliin bahee qilee waliin bu'a diinaf waliin laatu ofiif wal dura du'a isa yoo dheebotan booruu waraabee wal obaafatu isa yoo jaalli biraa madaa'e ceekurratti baatee diina duraa wal baafatu isa madaa huccuu ufiitiin waliif hidhee wal aanatu isa yoo beelees firii mukaa kutee wajjiin nyaatu jara amantiif kutaan addan qoonne tarii fakkeenya qabsaa'otaa fakkii jaalmagarsaa barii warra gaaras wajji bahee qilees wajji bu'u warra wajjiin jiraatee wajjiin du'u warra kaayyoo manaa baheef dhagaa muka raasu warra jaallan biraa kufaniif gumaa jaraa baasu jara kanaa hubadhaa jaallan qabsaawan sirrii warra kaayyoo sabaa malee duraa hin mul'anne gamoof birriin. Jallaan qabsoo keessaa inni garaa lama diina caalu isatu hama isa maqaa sabaatiin makamee qabsootti galee suutuma suutan diinummaa eegale warra akka ufii uf jala yaasee summii jibbaa qabsaa'ota obaasee qabsoo keessa taa'ee qabsaa'ota basaasee jallaa qabsoo keessaa kanatu qabsaa hobbaase. Kaayyoof akeeka tokko kan qaban ufii akkamiin walii galuu dadhabanii diina jaratti diroonin boobbii roobsun hoo akkamiin walii galanii. Yaa darree ta wal hin dabarre yaa wal qixxooytuu akka gurra harree godaannisa kaleessa irraa maaf of hin barree 92 bara galaasaa dilboof leencoo lataa godaannisa bara sanii ni dagattanii laata leencoo lataa finfinnetti yaamanii gamoo babbareedaa itti garsiisanii kun hunduu keessani biyya waliin bulchina waraana mooratti galchi jedhaniin gaafa waraanni dacha'ee mooraa ga'ee araarri sun hafee dubbiin biraas ba'e. Leencoon paaspoortiidhaan Awurooppatti bahe waraanni kun hidhame kun biyyee ta'e. 2018 bara micciiramaa bara maqaa bareedaa bara jijjiiramaa bara qabsaa'onni Eritiriyaa irraa galte Finfinneetti bara namuu ililchee akka waan bilisoometti bara sanis maqaa araaratiin galame meeqatu hidhatti guurame meeqatu lubbuun dhabame. Waahila keessan kakalee wajjiin dhaabbattan tarree goollicha dheengirraa hoo maa waa hin barree innis akkuma keessan kana garaa hiratee Finfinneetti garri suufa gurraacha uffatee warri diinaf qabsootti makame ta'uu hin danda'u qabsaayaa sirrii gamootu duraa mul'ata yookiin korojoon birri. Akka mimmaan harmee qooruuf nutillee ni feena araarama garuu akkanatti hin feenu isinii caccabdan bakka lama. Harka kennatanii galuun mooyamuudha salphina akka nama bilisummaan galee yoo waa'ee qabsaa haasoytan argina baga goobantan yaa goobanoota keenna yoo lubbuun jiraanne dhuma keessan boru argina.